Artist Guutuu Abarraa Hindii fuudhee jedhamaa jira. Hindii fuudhee Guutuu Abarraa shamarran keenya asii ka'anii xalayaa barreessaniiruuf bakka inni jirutti jechaadha haala walolootiin isa dhaggeeffannaa ammoo maal jedhan laata shamarri maalitti dhaga'ame laata Hindii fuudhuu isaatii fi kan aliilee gaabbinee kan kee gaabbina jechaa jiru ayilaallume. Imimmaan keenya roobsaa si barreessine Guutuu maaliif irbuu kee eegdee waadaa kee irratti hin duutuu? Aga unagaan keenya Guutuu abbee tarreeni biyya abbaa isaaniirraa si barreessan qarreeni akkam jirta Guutuu koo ofii jirtaa lubbuuni haqni imimmaan keenya si anqataa cubbuuni shaggee Oromoo jettee kaleessa nu faarsitee torban lama gidduutti deebitee nu aarsite kana liibirraatiifuu aariin garaa nu guutee ati sammoo dabaltee Hindii nurratti fuute osoo nu biyya keessatti kan nafxanyaa morminuu biyya alaatii kunoo nu jalqabe orminuu garuu waan si gaafadha fedhiidha moo giddiini akkamiin si mo'attee si boojite Hindiini shaggee shaggarin jennee waadaa kee irratti hin duutu maal sababni waadaa nyaattee Hindii nurratti fuutu. Ergaan kun kan shamarran biyya keessaa Guutuu abbeetiif barreessanidha. Bakka namukkeedhaan geessetis aruuza beektu gaa wayim cidha irratti warri faranjii wal dhungatu aadaa isaaniiti. Warra faranjii qofatu hin ta'in gaa warri gurraachaa yeroo tokko tokko illee wal dhungatu. Warri keenya immoo faranjoota kana ilaalaa akkanaan wal dhunganna malee jechaa jiru. Intaani jechaadha keessa beeku. Uhudii darbe ijoollee wayii wal fuunee raaraachuu sargii kootu naan jedhan nuroo dinnatii al tokko. Kanaan maal abdatanii akka wal fuudhan hin beeku sargii na waamnaan suufii koo gachi godheen zannaxeen deeme sargii. Achiin booda sargii deemeen teenyeen nyaanna achiin booda sirbi baname. Bubuqqis irra marsi. Bubuqqis jedhan indee maalidha xoorinati irra jirra moo maal bubuqqis na maalirra marsin akkasii doon ilaalu sargiidha. Achiin booda maal bubuqqis na sargiidha maalirratti marsinaa girgirrii dhiisaa sirba binaa banaa jennaan saaqi saanqaa maalidha yeroo qabsoos bubuqqis irra marsi yeroo sargis maal bubuqqisna Oromoo girgirrii dhiisi yeroo sargii sirba sargii bani misirroo lamaan kan gammadanii misirroo isan ban Raachi hin buqqifama yeroo sargiis hin buqqifama wanta buqqifamutu walta la yaayyaa malee ni buqqifama raachi garuu immoo maaloo dhabeektaa raachuu Oromiffii kee kuni maaloo dhabeettu Oromiffaa fi Amaariffii fiicharingii galeefi akkamitti nu dubbatta nan dubbadha maal abbaasaa bakka jiru sana annaggaraaloo mana baatu waan akkanatti ta'e garuu ariifiidha. Isheen kun immoo maaloo Oromoo akkasii hin taateen beektu raachuun litiriidantii Oromooti. Isheen kun maaloo Oromoo akkasii taateen immoo beeku komantii jalatti na barreessama marqaa Oromoo ayyee itti fufna. Beekna gaa hundi keenya waggaa lamaan sadan kanaa afaan Oromoo muuziqaa afaan Oromoo akkam akka inni guddataa jiru haala ajaa'ibaatiin fuuldura deemaa jira. Yeroo tokko nama tokko dhabdagaan kan yeroo faana bu'ee dudduubatti harkisuu yaadu tokko jira. Warra kanaa maal jennaan ayilaallume. Unjedha jalalli kee nama raachee maxxaa hunyee hulluun tichee badaan kunyaan tala. Maaliin deemtee rukutu kun kana fudhadha. Kun tokko rukuntee cabdi. Kunoo kana argadheera. Maaloo kilaashii hin qabdanii kilaashii barbaada. Nasirree isaanii kana. Akaafaa kana maal gootaan jedhee? Akaafaa kana maal gootaa? Aartii Oromoo baraaruu deemaa jira. Dhuguma kun aartii Oromoo baraaruudha dhuguma rabbiis jedha. Kana qindeessaa isaas sirbituusis lafa isaan itti waraaban natteetu kilaashiidhaan.
maaloodha asitti uffattee hin jirtu asitti qullaasee jirti asitti immoo uffattee jirti oh my dirty mind kunoo asitti immoo wayyaansee jiidhaadha maaloo jechuudha kun comment jalatti na barreessaa ani wayyaa miicaartiin itti fakkaata ከቴዲ አፍሮና ከሀጫሉ ማን ይሻላል? ቴዲ አፍሮ ይሻላል። ምክንያቱም ከሞታ አንበሳ በህይወት ያለ ውሻ ይሻላልና። አናሌ በጣም አርፊ ኩናንገሉ ኮንቲ ጀለትና በሬሳሙ ማልጅቹን ወረ መራቴ ብየ መራቸ መለ ወሪ መቾፍኑ ብየ ይጃራ ይራ ኡቱ ዋሜገጌ ሱጂያቶ ኮፋኮቴ ዋሜ ወልዳ መቾፍቶተ ኢትዮጵያ አሜቹን ወልዳ መቾፍቶተ ኢትዮጵያቲ በገነጋን ዱፍተን በገነጋን ይዲያቤ ዋኒ ሲርቡ ብያ ከነገጌሱን እንጭማ ማሊ ረተንበሬ ዋሜገጌሱ ረተንበሬ አቤና መማቾፍቱ ገጌሱ ኢላ ነማ ካነቲ ካኔ ማሊ ፍላታ ከኑማ ዋንተ ብያ ከና ዋንማ ፈለዩ አም የሮ ኦዱት ኦዱራ ከፈና ዋን ብይ ኩን ረጅርቱ ኢምበራይቹ ዮጋ ሻንፊ ጋርቲቴ ቀምኔ ዳበደ የሰረጣ ዮስኩ ተረንቲቴሞ ደም ማሊፍ ዳበታ ቲንጀናይቹ አማ ኦዱራ ከፈነቀ Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma yeroo oduuti oduu waliin ani Siisaay Ageenaati. Nambade yaada kooti. Waggoota sadan dhufan keessatti biyyi keenya qamadii fi boqqolloo gara biyyoota alaatti erguuf qophii ta'uun ishee himame. Oboshimi. Kana reediyoo koo komeediyaanii ni jiru wanti dhibu. Qamadii boqqolloo laa ta'u ergaati. Nuunis duukaa man ergaa achitti dhannee nyaanna. Nandeem nachuutti dhannee nyaanna. Naamuri jarri kun garaa jabaatu amma tu qamadii kana ergaanne bori immoo daabboo muuzii nu jalaa ergu. Yeroo sana akka waan maaster pilaaniin haaraa dhufeetti hiriira walitti baana gaa. Guutummaa koomedii kanaa linkii jala isinii ka YouTube irra jira galtanii ilaaluu dandeessu guutummaa isaa. Kan biraa maaltu ergama laata gara biyya alaa kana kan inni duukaa dhannee akkuma qamadii kana duukaa nu ergaa jennu maal ta'uu danda'a? Jimaan namni galgala hin qamaa guyyaa immoo jimaa araama godha. Kanaafuu jimaas misoomsa qama'uu xiqqeessaa too exporti jabeessa. Ummata Harargee koo duukaa deemuudhaaf kan hundi keessan Harargee eenyutu itti gala? Egaa jaallatamtoota maatiiwwan chaanaalii kiyyaa viidiyoo tanarra isin bohaarsu isin bashannansiisu shaashan baatteen jettu jedhee qabadee dhiyaadhee kana fakkaata turanii aga viidiyoo kan biraatii wal deebinutti out.